Ashama harka fuunee daawwattoota maasha kun odeessa maayii aartiiti. Odeessi keenya har'aatiin aartii fi tola ooltummaa irratti fuulleeffachuun qindeessine itti dhiyaadha. Hojiin aartii fi aartistii bashannansiisuu qofaa miti. Aartiin yaada namoota ibsa, aadaa tiksa, dhalootaaf seenaa dabarsa. Akkasumas hariiroo hawaasummaa cimsuu keessatti shoora olaanaa qaba. Walleen onnannaa taha. Walaloon ammoo yaada bilchaataa fi dhama qabu dabarsa. Kitaabileen beekumsaa fi dandeettii dhalootatti ceesisa. Tola ooltummaan ammoo mindaa takka malee yookaan kaffaltiidhaan alatti tajaajila kennuudha. Maarree aartii fi aartistiin hojii tola ooltummaa keessatti gahee olaanaa qabaachuus odeeffannee jirra. Aartistiin aartii fayyadamuun odeeffannoo dabarsa, hubannoo uuma. Akkasumattis namoota hojii dansaa hojjetaniif hamilee onnannaa tahaaf. Fakkeenyaaf sirboonni tola ooltummaa jajjabeessan, fakkiiwwan rakkoo hawaasummaa ibsan, taphoonni aartii harka qalleeyyii deeggaruuf, kana malees piroojeektoota tola ooltummaan hojjetamaniif maallaqa walitti qabuuf oolan. Namoonni hojii aartii hojjetan yeroo isaanii, dandeettii isaaniitii fi beekumsa isaanii hawaasaaf kennuu danda'u. Fakkeenyaaf aartistoonni mana barumsaa keessatti barnoota aartii kennu, dargaggootaa fi shamarran muuziqaa fi fakkii barsiisu. Kana malees hojii isaanii irraa galii argatan hanga tokko hojii tola ooltummaadhaaf gumaachuu danda'u. Walumaa galatti aartii fi aartistiin hojiiwwan tola ooltummaa keessatti shoorri isaanii olaanaa ta'uu odeeffannee jirra. Odeessi keenyaa kanumaa sagantaa maayii waliin turtii gaarii isiniif haa ta'u.